Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti na dhaqabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo babbareedaa 5 isiniif qabadhee dhiyaadheera. Keessayyuu odeeffannoon jabaan ani qabadhee isiniif dhiyaadhe waa'ee atileet Daraartuu Tulluuti. Daraartuu Tulluu yaa'ii biyyaalessaa yookaan waltajjii biyyaalessaa jedhamee kan Abiyyi Kaadiree walitti qabe irratti waan baay'ee sabni Oromoo barbaadu kan gaafatte akkasumas immoo erga gaafatte booda maal keessa jirti. Akkasumas akkuma beekamutti artist Taaddaleen Gammachuu sirba isaa erga gadhiisee booda qeeqameen dhiifama gaafatee dhiifamu gaafachuu qofa osoo hin taane sirbicha sirreessee akka sirbellee isiniifin heebiin barbaada. Dhuma irratti artistiin keenya beekamaan jaalatamaan kan yeroo kamiyyuu yeroo rakkoo nu dhaqqabu artist Keekiyaan Badhaadhaa sirba ajaa'ibsiisaa haala yeroo irratti qabatee dhufaa jira. Sirbi isaas kan gingilchaa jedhudha. Walumaan yoom akka gadhiisullee kan dubbannu ta'a jechuudha. Egaan maal jechuu barbaadaa jalqaba irratti atileet Daraartuu Tulluu yaa'ii biyyaalessaa jedhamee kan yaamame keessayyuu Kaadiree biltsiginnaa qofa akkasumas immootu OPDO duraanii guututti walitti qabee Abiyyi yeroo mariisutti gaafii cimaa, gaafii hamaa, gaafii sammuu isaa nadoochuu dhiyeessiteef jechuudha. Daraartuu Tulluu, atileet Daraartuu Tulluu. Atileet Daraartuun gaafiin isin dhiyeessite maalinni akkuma hundi keessan beektan biyyattii tana keessatti jijjiirama nama 4-5 fide. Namoonni 4-5 fidan namoota akka Jawaar Muhammad jalqaba irratti kaasuun kan danda'amu. Akkasuma qeerroo Oromoo, akkasuma Xayyibaa fi Lammaan itti aananii jijjiirama kana fiduu irratti aarsaa guddaa kaffalanii jiran. Garuu yeroo ammaa kanatti Jawaar Muhammad keessaa harkan qabu, qeerroon Oromoo keessaa harkan qaban, Xayyibaa dabalatee Lammaa Magarsaa keessaa harka galfatanii jiran jechuudha. Jijjiirama abbaan tokko fide irratti abbaan tokko dhiichisee yookaan biyya diigee yookaan akka barbaade godhee gaafa walgahii biyyaalessaa jedhee yaamu irratti atileet Daraartuu Tulluu gaafii sammuu isaanii hadoochuu kana gaafatte. Gaafiin isaan hadoochan tokkoffaa Leencoon Lataachi jira isa fa'aa warri gaafii fuudhu Leencoo Lataatiin kaleessa 92 keessa maaliif Oromiyaa gattanii baddan gurgurattanii diinatti kan jedhu dhiyeessiteef sunis gaafii sammuu cimaa itti ta'e itti aansitee eeyyen jijjiiramni kun dhufuudhaaf aarsaa guddaa gaafate kaayyoo guddaa gaafate jettee garuu eessa warri jijjiirama kana fidee jetteeni gaafii sammuu gaafatte. Namoonni isin gaafatte namoota akka artist Haacaaluu Hundeessaa, namoota akka Jawaar, namoota akka Lammaa, namoota akka Xayyibaa eessa jiran? Warri jijjiirama kana fide isaan qeerroon Oromoo eessa jira? Har'a bosona keessa jira qeerroon Oromoo? Har'a mana hidhaa keessa jira qeerroon Oromoo? Har'a makalaakaa keessa dirqamee oofamee deemaa jira? Warri jijjiirama kana fide namni tokko keessa hin jiru jechuudha. Namni tokko. Kanuma gaafatte. Gaafii sammuu hamaadha kun. Deebii tokko laannee filaa ammaa kana. Gaafii hanga ulfaatu kanaaf deebii eessaa fidarree? Yoo deebii qabaatan Jawaar mana hidhaa jiru itti himan. Artist Haacaaluu Hundeessaan awwaalamuu itti himan. Lammaa fi afaan hidhanii irra taa'utu itti himamu. Kana gaafii akkanaa namni gaafatu goota akkanaa qabaachuu barbaachisaa jechuudha. Ani amma waan isin gaafatte fiduuf osoo hin taane gootummaa isiitti isin himuu dhufe. Namni kun baay'ee jabduudha dhugaa rabbiitti. Saba kanaaf kaleessallee maqaa Oromoo kana kan addunyaa irratti beeksise Daraartuu Tulluu kan jedhamu barnoota irratti barachaa turre. Daraartuu ilkaan ishee adiidha kan jedhu jechuudha. Kaleessarraa Oromummaa isiitiin barachaa turre. Har'as saba kanaaf wanti isin gaafii sabni kun gaafatuu qabu Kaadiree keessa teettee gaafachuun isin waan guddaadha. Saba kanaaf jaalala isin qabdu nutti argisiiftee jirti jechuudha. Kaadireen kalee wajji nyaatte warri akka Ahmad Gishee jedhaniin Ruqiyyaan jechuudha. Kaleessa Abiyyi Jawaarii jalaa qixxaa guurataa turte firfaarii nyaachaa turte jala deemaa turte achi keessa warri jirtu takkattii waa'ee kanaan gaafanne jechuudha. Waa'ee jijjiirama dhufuu kanaa malee. Siigalee nama akkana barbaada Oromoon. Kanaaf Daraartuu Tulluu kabajaa jaalala guddaa sabni siif qabu daran dabaltee nu agarsiisuu keetiif galatoomi. Gaafii gaafachuun keetiif hedduu saba Oromoo keessaa bakka buutee akka gaafattetti ilaallaa waan ta'eef nuuf ulfaadhu. Deebii argachuu dhabuun nu rakkisuu jechuudha. Maaliif wanti barbaachisaan sabni Oromoo yeroo kanaa rakkoo kanatti nama akkanaa qabaachuudha. Ammoo waan si ajaa'iburraa ija siyaasatiin miti kaa gaafatte.
Ani gilsiidha jetteen hin kolfa hin taphadha waan natti fakkaate sin dubbata jetteen waanuma isii cinqaa ture nu himaa turte jechuu itti himaa turte. Wanti ija siyaasa laalamu wayitu hin jiru. Daraartuun Jawaaritu ergee maalii wanna akkasii hin jiru. Ilaalcha siyaasatirraa bilisa wantichi. Waan itti fakkaate fi waanuma lafa jiru kireeditii lafa jiru kana fuutatuma gaafattee jechuudha. Kanaaf wanti doorsisaa fi waan adda addaa fidu tokko hin jiru. Waan isitti fakkaatte gaafatte. Deebii isii fakkaatu haa deebisaniif yoo barbaadan. Kana immootu saba Oromoo keessaa dubbatteedha. Nuti kan jechaa jirru waan biraati miti. Daraartuu haa fuutaniitiin alaaka keettaniif miti. Sinii galee. Kana ulfaadhu jennaani nama akkana Oromoon yoo baay'ifte jette gaafin Oromoo cimeetiin mootummaa kana kokkee qaba jechuudha. Yookaan immootu hunduu warra achi keessa jiru hundi gaafin Abiy yoo deeggare wanni manii biyyaalessaa jedhamee taa'amuuf tokkollee hin jiraatu jechuudha. Inni itti aanu akkuma beekamu sirbi Taaddalaa Gammachuu fooyya'ee jira. Biyya waaqoo guutuu jedhee sirbee jira. Hedduu dhugumatti namni kun nama Oromoo biraa kabaja argachuu qabudha. Yaada Oromoo dhageeffatee waan hunda isaa dhageeffatee sabni kun naqeeqa jedhee dafee waan hunda sirreessuu isaa waan baay'ee gammachiisadha. Hunda caalaa immoo albama kiyya keessatti waan kana haala ajaa'ibsiisaa ta'een gadhiisa jedhee waadaa seenee jira. Albamii isaa keessatti sirbicha kana guutee sirreessee akka biraatitti garuu sirbicha amma sirreessee jira. Viidiyoo isaatu gadhiisee jira yuutuubii feesbuukii isaa jalatti jechuudha. Sirreessuu qofa osoo hin taane albama keessatti haala miidhagaa ta'een kana caalaa fidee dhufa jedhee kabajaa fi jaalala guddatu sii mala. Artistoonni Oromoo yeroo ammaa kanatti dhuguma nu boonsitanii ulfaadhaa isiniin jenna. Artistima keessaa as deebinee gaafa dubbannu Keekiyaan sirba ajaa'ibsiisaa fidaa jira. Akkuma amma dura barraaqin nuu fidee lafaa nu barraayisee miidiyaa kana guutuu shoror keessa sanitti ammallee sirba gingilchaa jedhu fidaa jira. Egaan warra qulqulloota fi warra wasakka gingilchee adda baasuu edanatti fakkaata. Akkuma isin beektan gingilchaan gaafa gingilchu midhaan namni barbaadu gara jalaatiin gannaqaa kan immoo hin barbaachifne gubbaratti hambisa. Akkuma san Abiyyi jijjiirama amma fidee akkatti gingilchaa turre kana Abiyyi warroota qulqulluu jalaan gingilchee lafa buusee warra hansaraa qofa hambifate gubbarratti kosii jechuun warra kosiin gubbarratti nafaa miree yeroo gingilfamu. So kiyyallee waan san qabate jedheen tilmaama kiyya garuu mata dureen gingilchama jedha. Gingilchicha akkasuma gaafa kattaa'ee ilaalu warra wasaka gubbarratti hafee akka Abiyyi waliin dhahaa jiru kana walumaan dhahaa jira. Gingilchaan hojii isaan dhaabne amma hojjechaatuma jira. Maaliif qulqulloonni jalaa qulqullaa'ee gara jalaa jira. Kun mana hidhaa kun awwaalcha kun badee kun gara jalaa jira jechuudha walumaa galatti. Warra amma kursiirra jiru yookaan gingilchaa san gubbaa jiru warra wasaka bichaa warra turaaba warra bu'aan qabne argite hambaa qulqulloota sanii akkas irkixanyaan sirbichi sun akkas ta'a jedhee namana. Yoo akkas ta'u waatellee ani akka dhuunfaa kiyyaatti gingilchaa qabattee gaafa gingilchitu hundi keetuun beektaa hansara gubbatti hafaa hansaroota bichatu gubbatti hafe yeroo ammaa kanatti qulqulloonni callaan wanti barbaachisu sun lafatti bu'ee jira. Gadi qabamee jira jechuudha. Wanta hafe amma Abiyyi akkanatti isa wajjiniin iyyuu hansaraa qabatee akkana gingilchaa jira. Kana sirbichi yoo akkas ta'e natti tola. Yoo ta'uu baatellee gingilchaadhuma waan ta'eef jaruma gingilchuuf dhufe abdii guddaa qabna. Yeroo gabaabaa keessatti yeroo dhiyoo keessatti ittiin dhiichistanii qawwattanii akka bartansan miliyoona 2 miliyoona 3 galchuun hojii keessan ta'eera waan ta'eef isiniin boonnaa isinitti saalfannu isiniin jedha. Garuu dhumarratti waa'ee saba keenya Oromoo Wallootirraa dubbachuu barbaada. Dhiifama naaf godha. Oromoo Walloo rakkoo cimaa keessa jira. Gaafa wayyaaneen dhufe wayyaanee fi waraanni bilisummaa Oromoo dhufellee roorroo keessa ture. Har'a gaafa makkalakayaan deebi'ee qabatellee isin warra abaa'oo jidhatee lolaa ture warra TPLF hidhatee lolaa ture jechuun qabeenya fi akkasumas lubbuu lamaa akka malee gaaga'aa jiranii akka malee dhumaa jiran jechuu hin danda'ama. Gaafa lolaasan wanti isaan dhumaniif dhukaasa garaagaraa darbatamuu jidduutti miidhamaa turan. Har'a garuu waan jarrachi deebi'anii jiraniif makkalaakayaamaatu isin faatu hidhatee hidhannoo waan qabdaniif dhukaasaa ture nutti haala mijeessaa fi turtanii kan jedhuun Oromoota Walloo garmaletti miidhaa fi saamicha hamaa makkalaakayaa yookaan raayyaan ittisa biyyaa irratti raawwachaa jira. Dhugaa rabbittanii baay'ee tokko Oromoo Walloo sagalee dhabee jira. Oromoo Wallootiif jabaadhaa sagalee ta'a. Haala hamaa keessa jiranii roorroon bara dhufaa darbaa itti wal darbatee
barakaan jara kaabatini gara kaaniin gara mootummaatiin gara kaaniin mootu gara argitee TPLFitiin doorsifamaa roorrofamaa jiraatanii rabbi roorroo kanarraa kaasuu sagalee ta'uufiin irraanfatinaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya qophiin ammaaf qabu kana fakkaata. Viidiyoo biraatti walitti deebinaa turtii gaarii naaf qabaadha. Nagayaatti.